السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليوان فيديو كان أكم أجرتنين إجولة بيكوتي إجولة جمّا هند بران ناجها. أني مكان كنكو حمزة أبا جبل أبا ملكي أبا جبي أبا بالإنجدما مكان في بيكوتي حمزة جمّاتي على مان كبا وان حمزة جمّا جدي مقافة ديف غرفو لدرات يو ربين إلما إيرانا كنّي مكا إلما كيا مسلم جدين بابدا شمرا يو تاتي مسلمة جدين بابدا علامان كبافي ونين كان جديف حمزة جمّا جدي ونين مكا في بيهن كو بنت ديف هم ربين بيكم ستوكو سموهن كو كيسا كائن جلق أبدورا نما غندكوتي نما بيجكوتي غرسون تأي واتهمون تأي وارافقچون تأي nama biyya kootiin fayyada nama ganda kootiin fayyada ergan fayyade ka'e gara oromiyaa guutuutti deema wanin hamzaa jimmaa jedheef rakkoo tokko biyya jimmaa keessatti yoon dhagahe yoon arge jimmaan duwwaa miti oromiyaa kutaa 11 keessatti yoon arge nan dubbadha lammaffaa ilma kan koo yoo rabbiin ilma naa kenne muslim jedhee wanni maqaa baasuuf rakkoo islaamaa hunda akka inni furuun barbaada akka inni hawaasa muslimaa hunda bakka bu'ee sadarkaa misha sadarkaa bareedaa irraa akka inni hawaasa muslimaa gahuun barbaada asumaan dhaamsa an qabu waahee Abiyyi Ahmadii fi waahee Johaar Muhammad ilaalchisee jechan dabarsuun qaba dhaamsan dabarsuun qaba akka nama muslimaa tokkotti akka nama biyya jimmaa tokkotti yaa obboleewwan koo yaa warra biyya kooti yaa warra ganda kooti yaa warra lafaa fi lafee walitti qabnu yeroo ammaa kana keessatti namni Abiyyi Ahmad tishertii isaa suuraa isaa huffatu namni maqaa Abiyyi Ahmad ol kaasee mangistii keenya muummee ministeera biyyaati inni bu'aa nuu buusa jedhee namni haasa'u nama waa lama hin beekne kanatti nagaha tokkoffaa islaminaa hin beeku namni kun lammaffaa oromummaa qabaatu isaas shakkii guddaan qaba sanuti nama tokko kan jaallannu yoo inni bu'aa nuu buuse moo wamanni ganda keenya biyya keenya ta'eef isa jaallanna yeroon kana jedhu immoo uqsimu billahi rabbiin nattaa ta'u namni tokko suna gorseetis miti bitameetis miti dhugaadhuma jiru waliin laallaafi Abiyyi Ahmad jalqaba duraa gaafa dhufu sosso'iinsa yookaan sochii qeerrootiif du'aa ulamaatiin kan dhufe erga dhufee ka'ee jalqaba irratti waan nama gammachiisu waan nama hawatu yeroo ni dalagu oromoo kutaa 11tu islaama hundatti irraa gammade walaloo baasaafin ture du'aa godhaafin ture gaafa inni waan gaarii hojjetu nutis isa cinaa dhaabbanneerra wanni biraa yoo hafe du'aadhaan yeroo ammaa kana lammii oromoo wanni rakkoo inni irraan gahaaru an isinitti himu ana caala waan politika waan beeytanuuf rakkoonni hawaasa muslimaarraan gahaaru rakkoonni masjiidaarraan gahaaru ana caala beeytan warra miidiyaa kana sirriitti hordoftan waan taataniif rakkoon maaliif uumamaa miti wanni hawaasni kutaa 11 aarii gubataaruuf rakkoon uumamuun wama jiru biyyi kun biyya rakkooti biyya fatanaati rakkoo yeroo uumame yaa ummata muslimaa rakkoon uumamee jira zabana an aangoo qabadhe keessatti masjiidni 35 gubatee jira dhiifama naa godha warra masjiida gubee kana nan baasa masjiidas nan jaaraa hin jenne tokko naa jedha qabsoo kana kan qabsaa'ee asiin gahe hawaasa muslimaatii fi ummata oromooti hawaasa muslimaa dhiibee achirraa of fageessee ka'ee ofirraa achi fageessee ka'ee Daaneel Kibrat ra'iisu shayxaan kan kibiriitaa fi gaaza baatee deemu saahiba isaa godhate bobaatti qabate isarraa waa dhaggeeffate islaamaaf oromoo irratti bobba'e nama miidiyaa irraan sagalee isaarraa afaan isaarraa dhageenyee jirru islaamu koo warraren nama jedhu yeeqirban maakaarii adarraga muslima qobaatti dhiise oromoo ficcisiisa yuunivarsiitii keessatti rakkoo kana abalutu uume jedhee achi as baheen dubbanne hinuma eege ummanni wama tokko nagarre Johaar Muhammad irratti yaalii ajjeechaa irratti raawwatame rabbiin isa baase angama kootiin akka nama tokkootti akka nama biyya qabuutti an gaafa inni Raashiyaa irraa galu yaa Johaar baga rabbiin si baase
qabsoo keetiin as geenye gara fuula duraatti si eegnaa jedhee achi as bee dubbataan eege hin agarrees kana kun erga dabree ka'ee kaleessa dura dheengadde waan dhageenya beeytani sunu yaa ummata oromoo taatanii keessattuu warri biyya kooti yaa ijoollee Jimmaa rabbiin haguuggi isinirra jiru rabbiin isinirra hakaasu kan islaama taatan isliminaan maal akka ta'e beeka rasuulli alayhi salaatu wassalaam almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyaama namni guyyaa qiyaamaa nama jaallatu waliin kaafama je'anii isinis abiyyi ahmad wajjin warra masiida gubu wajjin kaafamtan guyyaa qiyaamaa kan duniyaa kan oromummaa dhiisaayyuu gama amantiitti isinitti dhufa namni warra jaallate waliin kaafama masiidi 35 gubatee jennaan har'a tishertii abiyyi uffatta maqaa islaamaa taate abiyyi ahmad Jimma qofaaf hin dhalanne Jimma qofaaf muummee ministeeraan taane Arsiidhaaf ta'e Walloof ta'e Wallaggaaf ta'e Baaleef ta'e Booranaaf ta'e Moyyaaleef ta'e Sumaaleef ta'e Affaariif ta'e Oromiyaan kutaa 11 keessa Jimmi qofti yoo ka'e jaallatee filatee saafarrame mangistii ta'a abiyyiin man shazza fi nnaar namni kophaa deeme kophaa jahannamatti gubata yaa lammiiko yaa Oromoo warra Jimmaa kophaatti isin gorsa rabbumaa je'aati hawaasa wajjin hadeemnu hawaasa wajjin hasossoonu Oromoon kutaa 11 Oromoon naannoo biraa ammoo ummata Jimmaa walitti qabdanii kuulloo jettanii hin arrabsina gaafa isin kuulloo jettan kuulloon nama biyya keenyatti hojii hojjetu nama buna guuruu ilmoo namaati innis gama tokkoon isa azaa godhaartan gaafa nama nagaa Jimmaa kuulloo gaafa jettan nama nagaatu beekaa abiyyi jallaa kana deeggara arrabarraa dhaabbadhaan maamboode waan kuulloo jedhamu dhiisa warra yeroo ammaa kana abiyyi ahmad bira dhaabbatu kophaatti achi as baasaati maqaa tokko uumaa fi waamaa kophaatti didaa yookaan ashabbaari jettanii shororkeessaa jettanii kophaatti illee waamu haa ta'uuti kun dhugaa nama qaanfachiisa Oromoon kutaa 11 hundi jiila kaafaa'oo warra haqaan deeggaramee jiru yeroo isaan bahanii qeebalan Jimmaan keessatti istiidiyoomiin dhowwamuu jechuun kun anaaf qaanyiidha kun anaaf yeelloo guddaadha kanaaf keessattuu warra biyya jiru shabaaba biyya jiran warra ifi birraa waan tokko dubbatan rabbumaa jedhaati haqa bira dhaabbadhaa abiyyiin Jimma waan ta'eef qofa hin deeggarina abiyyiin islaminaaf hin dhaabbanne oromoof hin dhaabbanne osoo abiyyiin achi as bahee dhiifama gaafate hawaasa oromoof ummata muslimaa gaafate angama kootiin hin amanu maaliif yeroon isaa darbee jira gizeen darbee jira yeroo itti dhiifama gaafatan yeroo itti achi as deebi'anii oromoof islaama dhiifama gaafatan waan darbee jiruuf angama kootiin hin qeebalu isinillee qeebaluu hin dandeessan osoo achi as bahee dhiifaman gaafatinuu isa yeroo deeggartan maal isinitti fakkaata yaaboo rabbumaa jaati haqa waliin deema baaxila waliin hin deemina Johaar Muhammad biyyi isaa Arsiidha an biyyi kan koo Jimma wanni inni na mo'ateen haqaa fi onnee isaatiin na mo'ate haqqiin rabbi maqaa rabbii 99 keessaa tokko alhaqu jedhama rabbiin haqaa nama haqa dubbatu jaallata nama haqa dalagu jaallata haqa dubbannaan rabbi isa wajjin jira malaayikaa isa wajjin jirti ilmoon namaa hundi isa waliin jira waan inni haqa dubbatee haqa waan inni qabatee kafii isa waliin jira abiyyiin nama ganda kootiiti nama biyya kootiiti yeroo ammaa kana isa hin beekuwan maqaa isaatu dhagahuu hin barbaadu maaliif nagane lammii koo gane isliminnaa gane masiida gubsiise achi as been dubbanne gabaabumatti biyyi kan koo Jimma nama Jimmaarraa jibbaa tokkos hin qabu nan gorfataara arrabaa miti kun nasihaadha rabbumaa jedhaati haqa waliin haa dhaabbannu please viidiyoo kun akka agartanii mummuraatii fuudhaatii ittiin naagahaa rabbiin biyya keenya nama isaaf ta'u nama biyyattiidhaaf ta'u nama diiniidhaaf ta'u rabbiin bakka nuuf buusu اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب أتم بيت نما فتنان ديمو نما مصيبان ديمو نما قمرما أمتا إباب شانتما قل كان نرى كان نرى تفئوف ديمو بيتا يا رب يا الله ومن نبر بعد سنة فرد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته